السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا بلوان كي أنا جاك أبدو جرتو الحمد لله. أرى لي فيديو هارو قبل دسني فجرة فيديو نرامو برمسا هجريو تنا دبر سنة كيستي مودنو بلوان كي كأسجل جران كراكم أنتي لأن أفقودن كيسا مودنو لموي قبل دسني فجرة لالي هدو تكو برمسا رأرجع نجده ياده كناف سنيف ده سوفي سنرات اللي ياده تكو وانت كابو سنيفي من شاء الله كناف حاجة كما فيديو ندم نندرت أكو دوراني ور فيديو كي كناف هارات هاتن فيديو ببريدا بروم سرار جنو كانوا فينو سرات سنيف ده إن شاء الله كناف سبسكرايب قد أدا جراماتي كي يا إدامة سنين جرا ورنا مدورنا أفقوتني نفانا ترتنا مو غلطوما غلطنا كيسن قد أدا كانوا من نفانا ترى سنين جرا tokkoffaarratti waa'ee laguu irratti obboleettii tiyya wanta waa'ee laguu kanarratti isii mudate obboleewwan kee kasi jala jiruu fi warra si jala jiruuf qoodina jettee jirti kanaaf inulleen barumsa irraa arganna jedhee isiniif qooduuf inshallah as dura laguun yeroo haga inni ittiin dhufin dura itti dhufuudhaaf guyyaa 2-3 akkas hafe warri isin bira jirtu madaamin isaanii faan gara biraa deemuu waan barbaadanii fi gara Madiinaa deemuu barbaadanii isilleen wajjin deemuudhaaf kaatee waa wajjin deemuu waan barbaaddee fi kaatee osoo laguun ittiin dhufin dura guyyaa 2 yookaan guyyaa 3 dura fuutee kiniinii fayyadamtee kiniinii qusannaa maatii yookaan ammoo kan dhala dhoogu kiniinii kam akka ta'een hin beeku kan qusannaa akka isinaaf barreessitetti kiniini masaniyyuu garuu madaami matu fuudhee kenneef malee waa doktora deemtee doktorri katabee fi waan kennineef fuutee kiniinii san fayyadamte yeroo sanitti dhiigitti hin dhufne rumaa dhaabbatee akkuma siin barbaaddu ta'eef hin deemtee eegasi ji'a itti aanus dhiigni laguun akkuma aadaa duritti ma dhufeef garuu wayita dhufu kana akka gaafa durii normaalii ta'e irraa ba'u kanatti irraa hin baane xiqqishuma tokko mul'atee irraa bade jechuudha gaafa ji'a itti aanu deebi'ee dhufullee akkasuma ji'a eeggatee dhufe garuu hedduu tokko dhukkubee ji'atti aanu irratti hedduu tokko dhukkubee dhiigni illee garmalee irraa yaa'e gara ji'a 2 dhiigni irraa dhaabbatuu dide jechuudha akkasi sababa sanii kaka'e mana yaalaa geessanii doktorri kiniinii ji'a 6 kenneef ji'a 6 guutuu kiniinii fudhatte wal jala jechuudha sababa sanirraa kaka'e akkasitti kiniinii ji'a 6 fudhatte amma sirraa hin fayyine irraan sirroofne qajeele akkasumatti rakkisaa jira jechuudha akka duraanii hin sirroofne firraa wal keessa babbadee jira asirratti wanti ani jechuu barbaadu yeroo makaaniyyuu ta'e yeroo dhiigni isinitti jiru ta'e yookaan ammoo yeroo makaaniyyuu ta'e yookaan kanaan isin dhukkubu ta'e lafumaa kaatanii kiniinii waanuma jedhamu kanayyuu hin fudhatina kiniiniin kun keemikaala waan qophaa'ameef qabaa wanta qophaa'ameef sanirraa gara wanta biraatiif yookaan fudhatan ta'e immoo gara dhibee biraatti nama jalaa jijjiira yookaan kiniiniin sunuu ka yeroon irraa tare ta'a yookaan ka waan biraatiif fudhatan waan biraatiif fudhatanii miidhaa biraa namarra geessuufaa mala kanaafi keessattuu yeroo laguun faan nutti dhufu kiniinii inumaan fayyadamina booda miidhaa isaatu guddaadha bakka sanii waanuma mana keenya keessa waanuma lallaafaa yeroo dhukkubbii yeroo sanii yoo dandeenye obsineeti waanuma xixiqqaa fudhanne yoo bira baanee dabarre irra wayyaa yeroo saniif laallee wanta ganaa guddaa nurra dhufu miidhaa guddaa ofirra geessuu fi kanaaf waanuma kiniinii ta'eyyuu yeroo laguu qabdan hin fayyadamina obboleewwan kiyyaa irraaf eegaa isiniin jedha lamaffaarratti waa'ee barumsa ilmoo irratti ka dabarsine san keessatti obboleettiin tiyya mudannoo isirra ga'es jalatti barreessitee nuuf qooddee jirti obboleewwan hedduulleen dubbisanii laalanii jiranii garuu asirratti hedduu tokko natti dhagahamee ani osoo waan harka namaa keessa jiru ta'e wanti yaadan hundi harka namaa keessa jiru ta'e akka isiin laphee kiyyadatu ixetti garaana nyaattetti waan wayita san silaa fuudhee kennuufi garuu wanti godhamu hin jiru waan hunda rabbitu harkaa qabaa kanaaf rabbuma kadhachuudhaafi
mudannoo isiin nu qodde keessaa waan jettee as dura abbaa manaa fuutee jirti. Abbaa manaa isii kana wajjiidhaan gaafa wal fuudhan homaan qabanii kanaaf haga waa argannu jedhaniiti walumaan mari'ataniiti qoricha maatii qusannaa kana fudhatu turte. Haga waggaa 3 qoricha san fudhatteeti waggaa 3 booda ilmoo argachuu barbaadan isaan lamaanuu wajjumaanii. Wayita isin ilmoo argachuu barbaadutti ilmoo argachuu dadhabde waa akkuma hunda taate waan hunda gootee eedee dadhabde ilmoo argachuu dadhabde haga waggaa 3 akkasumatti wajjin turaniiti eega wal fuudhanii waggaa 3 eega ilmoo barbaadde argachuu dadhabde waggaa 3 waggaa 6 teette jechuudha. Isi waggaa 6 geettee jennaanini ilmoo argatuu dadhabdee jennaan abbaan mana isii akka gaafa duraanii sanii miti amalatti jijjiirrate ilmoo irraa barbaade isin ilmoo fiduu fi dadhabde jennaanini gara biyya Arabaa akka isin deemtu barbaade akkasiin gara biyya Arabaa erguu barbaade isin biyyuma Arabaa kanallee deemuu hin jaallanne garuu inni waan itti dirqeef dhuftee in deemtee biyya Arabaa kana dhuftee eega isin dhuftee isii booda ammoo tabiraa fuudhe namni fuudhellee jedhee itti himee jira garuu amanuu dadhabdee booda gaafa isin deette beektaa niitiin inni fuudhe ilmoollee deettee jirti jedhanii itti himanii silkii isii kennanii fi yoo isin dubbistu akkasitti irraa dhageette eegasii wanni gootu hin jirtu carraa isiiti inni fuudhee ilmoollee argatee jira isin ilmoo akkasitti dhabde. Kanarratti wanta ni jedhu barbaadu wanti narra gahee obboleewwan kiyya kabiraarraan gahin jetteen nu qoodde rabbiin akkasiin hawwitetti nambisini isiillee ilmoodhaan isii haa qananiisu haa gammachiisu rabbiin danda'a harkisaa bal'aadha. Kanarratti wanti nu hubatu qabnu carraan dubartii akka carraa dhiiraati miti carraa xiqqaa qabna carraa gabaabaa qabna dhiirri yeroo kamuu keessatti umrii nama guddummaa keessatti iyyuu ilmoo yoo rabbiin argadhu jedheen argachuu danda'a garuu dubartiin akkasii miti yoo hagam achi fagaatee jedhe umriin isiin ilmootti argachuu dhaabdu haga umrii 50ti umrii 50 bira dabarte ilmoo argachuu hin dandeettu kanaaf carraa qabdu keessatti fayyadamuu qabdi. Ilmoo argachuuf dhabuun dubartii qofaa miti yeroo garii rakkinni dhiirarraallee ta'uun ni mala yookaan isiirraallee ta'uu mala lamaan jidduutti yookaan ilmoo argatuu dadhaban ta'an deemanii doktaraaf laalchisuu qabanii akkasumatti iyyuu garuu dubartiin mallee irra deebi'ee isiniif himaa viidiyoo dheengaddaa keessatti illee isiniif dubbadhee jira. Yeroo tokkoffaa yoo xiqqaatee ilmoo takka osoo hin deenne qorichuma qusannaa maatii jedhu kanatti hin kalaayina obboleewwan kiyya booda gaabbii gugurdaa dhuma hin qabnetti nama hambisa waan ta'eef gaabbiin fardan dhaqqabdu akkuma jedhanii hagan gaabbine dura ammumaan of eegaa isiniin jedha obboleewwan kiyya wanti kun akka ilmoon garaa keessatti nama hin uumamne akka ilmoon namaaf hin teenne wanta ofirraa dhoogganii waan ta'eef osoo ilmuma takka iyyuu hin arganne hormaata keessan ganamaan of hin cufina obboleewwan kiyya yoo kaas duratti fayyadamtanii jiraattanillee yeroo takka caalaa ittiin fayyadaminaatti deebitanii yeroo 2-3 ittiin deddeebi'inaadha. Yoo ilmoo as dura argattanii jettayyoo itti fayyadamtanillee agasmara miidhaan isaan xiqqaata agasmara miti garuu osoo ilmoo takka hin arganne ganamaan dura of hin cufina isiniin jedha. Ilmoo neemaa gugurdaadha badhaasa gugurdaa rabbii kenna biraa nuuf kenname ilmoo uumullee riskii isii wajjin nuuma rabbiini kanaaf waan nyaattee dhugdee bultu hin dhabdu jiruu bal'oo keessa jiraattee fi jiruu dhiphoo keessa jiraattellee inuma guddatti ilmoon dhalatte yoo rabbi guddadhu jedheeni kanaaf isin ijoolleen shamarranii carraa keessan ofirraa hin gubinaadha akka dhiiraati miti dhiirri yoo atin ilmoo dahuu fi diddellee deemtee tabraafaa sirratti fuutii yookaan siyyuu sigattee deemtee tabraa fuutii gara torba gara feete deemtee agar rabbiin ayyameef sihiktee deemtee kabira argatuu dandeetti garuu ati yeroo carraa takkatti qabdu sayyoo shamarri ofirraa gubdeeti akkan dahuu hin dandeenyeef goote lama deebitee gara feete yoo deemtellee sanumaa yookaan mana yaalaa deemtee birrii hagam ofirraa baaftee ifaajjee saniyyoo rabbi argadhu jedheen argatti kanaaf carraa tokkocha qabdanitti ofirraa hin taphatinaa eeggadhaa isiniin jedha obboleewwan kiyya.
Viidiyoon narraa kana fakkaataa yoo jaallattan yoo ka isin fayyadu ta'e obboleewwan keessaniif illee sheer godhaadha karaa WhatsAppiin ta'e Facebookii karaa miidiyaa hundaaniyyuu sheer godhaadha obboleewwan keessanillee fayyadama irraa godhaa isiniin jedha kana fakkaataa yerootti aanutti barumsa babbareedaa nu fayyada barumsa irraa arganna jedhu qabadhee isinii dhufa inshallah akkasuma gaafii keessaniif illee yerootti aanutti wal duraa duuban isiniif deebisa wanta beeku hundarra namoota garii karaa komentii jalaan gaafii isaanii gabaabaa ta'e deebisee fi jira kana fakkaataa arraafa ga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh